Biyya Arabaa waggaa torban jiraadhe. Waggoonni jalqabaa sadan anaaf jireenya osoo hin taane hanga wareegama lubbuutti na gaafatee ture. Guyyaa ofii malee du'aniif malee beellii fi reebichi ana irratti wal furu ture. Wanti anarra ga'e waan salphaan turre. Anii fi abbaa warraan koo waliin biyyoo daa'imnee guddannee waliin barannee guddannes. Erga waliin guddanneen booda hariiroo keenya gara jaalalaatti jijjiiruun waliin bultii ijaarrannee jireenya haaraa eegalle. Erga bultii ijaarrannee sababa rakkoo dinagdee qabnuuf waggaa lama caalaa mana tokko waliin jiraachuu hin dandeenye. Yeroo sana akka falaatti kanan kaa'ee fi ofii kootii biyya Arabaa deemee waggoota muraasaaf hojjedhee waan hojjedhee inni walirra nuuf kaa'ee booddee jireenya fooyya'aa akka jiraannuuf ture. Yaada kana innis fudhatee tole naan jedhe. Mucaan koo abbaa warraa koo biratti akka naaf guddattu hawwii koo waan tureef obboleettii koo ishee quxisuu of biratti fuudheen barnoota ishee barachaa mucaa koo fi abbaa warraa koo akka naaf kunuunsitu godheen gara biyya hambaa lukti koo irra jeteen beeknetti qajeele. Waggoonni jalqabaa sadan ulfaataa ta'us waggoonni arfan itti aanan maatii gaarii biratti waan na qabeen haala gaariin hojjedhee jiraachaa waan argadhu immoo abbaa warraa kootti ergaa ture. Birriin itti ergaa ture fooyyee agarsiisaa waan tureef maallaqa kana callisee kaa'urra ittiin mana bita jedhe. Anis toleen jedheen mana bitee itti galuu natti himee anis nan gammade. Osoo kanaan jirruu waggaa baranaa nan dhufan jedheen garuu guyyaan nufutti hin himne. Innis tole naan jedhe. Osoon ittiin himiin tikkeettii kutadheen waggaa 7 booda gara biyyaatti qajeele. Yaannis bifnis na badeera. Yaanni abbaa warraa koo fi daa'ima koo humnaa ol natti ta'ee isaan arguuf anis gaggabeera. Gaafan biyya abbaa kiyyaa ga'u dubbiin akkanan yaadee dhufe miti. Miira natti dhaga'ame isa biyyaa ba'ee dararaan meeqarra ga'etu naaf beeka. Lafti natti dukkanaa'e, miilatu na hollate, mataa fi miila walii wallaale. Guyyootaaf hospitaalatti of arge. Edda abbaa warraan koo obboleettii koo garaa tokko baane haadha warraa godhatee waliin jiraataa jira. Inumaa wanti na gubee na dhiisuu dide ijoollee 2 waliin godhataniiru. Dhimma kana yeroon qoradhu abbaa warraan kiyyas ta'ee obboleettiin koos raawwatan kana fedhiidhuma isaaniitiini. Waan nama qaanessu kana amanee fudhachuun dadhabe. Salphina koo kana anaaf icciitii biyyi beeku kana dubbachuuf isheen obboleettii kiyya innis abbaa warraa kiyya. Akka wanti tokko homaa hin muudannetti callisee akka waliin hin jiraanneef immoo ijoollee 2 waliin godhataniiru. Boru mucaan kiyya yeroo guddatee obbare dhugaa kana maal jedheen dubbadha. Callisee biyya hambaatti deebuuf dhalli koo fi dafqi koos nama rara. Wanta ani hin eegne jireenya koo keessatti seenaa gaddisiisaa fi walxaxaa akkasiitu na mudate. Mee osoo sin ta'e maal gootu anaaf falli koo maali? Hireen mucayyoo kanaa maal ta'a jettu? Mee bakka ishee bu'aatii murtee keessan barreessaa. Kun Giddoo Baayogiraafiidha.